Kaan jechuun maal jechuudha? Kaan. Okay. Hordoftoota chaanaala EFOTube jechi lammaffaa kutaa 9ffaa kana keessatti ilaallu immoo jecha baay'ee salphoo taatee fi faayidaa guddaa qabdu. Kaan kan jettudha. Egaa jecha kana yeroo baay'ee itti fayyadamnaa, itti fayyadamuus qabnaa. Maaliif faayidaa guddaa qabdi? Jecha kaan jedhu kana kan fayyadamnu wanta tokko yeroo dandeenyu nan danda'a jechuudhaaf, dandeettii ibsuudhaaf. Kaan kan jettu kun waan tokko ni dandeenya, nan danda'a, hin dandeessi, hin danda'a jennee dubbachuudhaaf. I yeroo jennu ana, you yeroo jennu ati yookaan si akka jechuuti. He isa, she ishee jennee isheen ni dandeessi, ati ni dandeessa, ani nan danda'a, inni ni danda'a jennee nama tokko dandeettii isaa ibsuudhaaf, waan dandeenyu ibsuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Jechi kaan jettu kuni baay'ee isin fayyaddi. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. I can speak English yoo jenne amma fakkeenyaaf I can speak English. Speak jechuun dubbachuu. Speak dubbachuu English. Ani Ingiliffa dubbachuu nan danda'a. Kaan kan jettu ammas keessatti danda'uu. I can yoon jedhe nan danda'a. Eenyu? Ani. I can nan danda'a. You can speak English yoon jedhe fakkeenyaaf you jechuun ati akka jechuuti. Hima kana keessatti ati Ingiliffa dubbachuu ni dandeessa. He inni akka jechuuti. He can speak English yoon jedhe inni Ingiliffa dubbachuu ni danda'a. Ni danda'a. Akka ni danda'atti hiikamte jechuudha kaan kan jedhu kun. She isheen. She kutaa keenya tokkoffaa sirriitti yaadachuu qabdu. She jechuun isheen akka jechuuti. She can speak English yoon jedhe isheen Ingiliffa dubbachuu ni dandeessi. Ni dandeessi akka jechuuti jechuudha. They isaan. They can speak English yoon jedhe isaan Ingiliffa dubbachuu ni danda'u akka jechuuti. Play football kan jedhullee bakka kana buusuu ni dandeessu. I can play football. Play jechuun taphachuudha. Play taphachuu. Football jechuun immoo kubbaa miilaa akka jechuuti. Foot jechuun kun foot kan jettu kun miila akka jechuuti. Qobaatti miila. Ball yeroo jennu immoo kubbaa. Walumatti football. Kubbaa miilaa akka jechuuti jechuudha. Waan dandeessan sana bakka kana buustanii maqaa keessan yookaan maqaa namaa bamaqaa buustanii dubbachuu ni dandeessu. Maqaallee dubbachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf Abdii yookaan Boontuu jechuu ni dandeessu. Abdii can speak English yoo jettan Abdiin Ingiliffa dubbachuu ni danda'a. Boontuu can speak English yoo jettan Boontuun Ingiliffa dubbachuu ni dandeessi akka jechuuti. Maqaallee buustanii dubbachuu ni dandeessu. Kaan kan jettu kana waan dandeenyu ibsuudhaaf yookaan waan namni danda'u ibsuudhaaf jecha itti fayyadamnudha jechuudha. Ishee kana akkasittiin naa qabadhaa. Fakkeenyaaf examplii yookaan himoota kanan biraan ni dabala. I can jedhee call you. I can call you. Call jechuun bilbiluudha. Si bilbiluu nan danda'a. I jechuun ana akka jechuuti. You jechuun si akka jechuuti. I can call you yoo jettan si bilbiluu nan danda'a. Eenyu? An. Isheen kun an akka jechuuti. An si bilbiluu nan danda'a akka jechuuti jechuudha. I can meet you. I can meet you yoo jettan meet jechuun immoo quunnamuu wal arguu jechuudha. Si arguu nan danda'a yookaan si quunnamuu nan danda'a yoo jechuu barbaaddan I can meet you jettu jechuudha. I can tell you. Tell jechuun immoo himuu. Wanta tokko yeroo namatti himtan tell jedhama. I can tell you yoo jettan sitti himuu nan danda'a. Nan danda'a akka jechuu keessaniiti. Egaa jechi kaan jettu kun nan danda'a waliin deemti. Ishee kana akkasitiin qabadhaa. Faayidaa lammaffaas ni qabdi. Jechi kaan jettu kuni walumaa galatti wal fakkaataadha garuu isin beekuu kan qabdanii. Eeyyama kennuuf nama tokkoof akkas gochuu ni dandeessa jennee yeroo eeyyama kennuu barbaannu jecha kaan jettu kana fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf you can
go now yoon jedhe ani fakkeenyaaf hiriyaa keessan wajjin taatanii ati amma deemuu ni dandeessa jettanii yoo hiriyaa keessan sanaaf eeyyama kennuu barbaaddan maal jettu yookaan immoo fakkeenyaaf barsiisaan tokko barataa isaatiin amma deemuu dandeessa yoo jechuu barbaade you can go now. You jechuun ati akka jechuuti, kaan jechuun danda'uudha. Go jechuun immoo deemuu. Now yeroo jennu immoo amma akka jechuuti. You can go now. Amma deemuu ni dandeessa. Eeyyama kennuuf jechuudha. You can come now. Come jechuun immoo dhufuudha. Hiriyaan keessan tokko isinii bilbilee amma dhufuu yoo isiniin jedhe amma dhufuu ni dandeessa yoo jechuu barbaaddan you can come now. Eeyyama kennaafirtu jechuudha. You can rest now. Rest jechuun immoo boqochuudha. Namni tokko hojiirra oolee fakkeenyaaf isin amma boqochuu dandeessa yoo jechuu barbaaddan you can rest now. Isheen kun boqonnaa jechuudha. Namni xiqqoo dadhabe boqochuu qabaa you can rest now jettuun jechuudha. Amma boqochuu ni dandeessa jettanii eeyyama kennuuf itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa jecha kaan jettu karaa garaagaraa lamaan kanaan itti fayyadamaa sadarkaa keessaniif kan ta'udha jechuudha. Mee jecha gara isa itti aanuu fi baay'ee salphaa ta'etti immoo haa dabarru. Ammas na waliin ta'uu hin dagatinaa.